ijoollee irraa maal ta'an musliima maal nyaadhin furda damee namee yaasaaytii kennime kan kee amma boko kaayraa maddiin boko kee tokkummaa nama argite hunda akkuma kuuqatti utuwaatti furdatanii godheedha sababii isaa sitti darbaaraati sichi nama nazaniini yaa rabbi na furdise nama nazaniin namni si asan jirooke meeju ayaa akka rabbi na furdise taamin hin jedhame naamus isa kan beeta ana uqqisa akkuma kuuqatti yeroo teetto ana uqqisuun susuutti akkasiin ana uqqisiin ati natti deebi'uu caala wanta ana uqqisuu sanatti irratti dhibde miti ana uqqisuu sun akkam sitti tolu dhugaa rabbi ana kana seeqqisan ta'u kanaafu akka kiyyaa uqqatti mucattiin kun yoo ta'eyyuu rakkoon qaba amma yeroo ana uqqisattu rabbi sitti deebisaarala ofitti kadhataa amma kun nyaa qofa deema jechuudha kun uqqattee waan uqqattu dhabdee kun nyaa qofti deema kun yaa akkana jedhamada akkana jedhamu inni taana uqqisattu suma bilbila raachi siqi ka obsituu jummaa bilbila raachi siqi ahi inni buusee odikka buutee moo garaana nyaatte wallahi aada faateeti mee kanaan jette doktor Lees ni gaafattan jedhee umri koonat doktor lees na gaafatta eerumteetaa kana duraati ini neerumne fakkaadha nama yeroo fakkaadha yaa neeru durba duudhaadha jechuudha woy maa anaa duuchu ka maa maal taate durba duudhaadha nyaana kabrifatte maa wadhe sabbaati yara kuka maal durifannaa fide maay isi waa kortite qabdi bar tokkummaa durba duudhaadha anaa duuchu ettee bar nageenye durba duudhaadhatti hin kolfine bar anaa duuchu ennaaniyyuu kolfite namni kolfimaatte Ani sani durba duudhaadha kolfine bar anaa duuchu Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Video mana dulu? Oh. Jirta? Lagi ya? Oke, mati nagu. Saya ada. Bentar. Video mana dah? Masyaallah. Ma ko ikadura la fatenya ke Somalia ni akka kana dura adan Kenya kasi? Akkasuma aadaan keenya TikTok irratti intureeyyuu aadaan keenya innaan galamu aadaan keenya banatame galama aadaan keenya la nudura koi kadura chama duma bafanna jara banate yuato madde furmata tingani ne jara banate halsi jabana bafada kalsi yu bafada langsung bagal sinutinju aye video banada aye la nama video banada sebenarnya tahu mana kenufu galato melan suketi tikai kumfort nanti ishi galatar raf video banada mesti dapat assalamualaikum waalaikumsalam akam jir indenesh salam nungoi indenesh salam nesh dana iski dum tikan ke bone kan ardi secho sabar to kuma ana jallatire ayati ne jallatire ma kamiti si jibban sunu masin jar dabar ya lenca agazi adanum basu ya gazi kuno agazi lenca kenya bar agana kanufte ayo kan natti amliko baay'ee bareedaadha qoy nuuran si guddifadha amallike baay'ee eeda tokkuma akamote fayyuma gommiti wayye eeda amallike si amma
Malan. Mame formato masanatti bebe. Mal. Video call la muan sambe ko. Okay, formaata isaaniitti ma amma uffata kee kana sirreessa uffaticha sirreessa waan ummatan foggoraafani. Dalla kee siidhu baa kan naa boskiitti qophaa'e kanama qophaa'e. Masata waa'ee maafani. Maa kee uffata sirreessa uffatanii si ummatatti waa'ee muufan hin deema. La jil agaazii akkasiin na cinaa jira jechuudha. Tokkoon kee natti buutee jennaa ilkaan sirraa raaggafa biyya keessatti illee biyya alaatti illee. Wallahi nama kanaa waliin jira obboleessoo nutti buutee na saramtu jechuudha. Wallahi hidhannoo asirra baafna hidhannoodhaan asirra baafna of barbaachisaa ta'e jechuudha. Shakiin. Wallahi billahi kun amma warra lubbuu isaanii qabsiisanii biyya eegan keessaa tokko. Jijjiira laalas. Ollaa kai kamera akkana kai ol kai yoo fasaa hin taane ol kai rakkoon qabu. Jaalala isinii qabuun isinitti ma irraa siqi kaamera irraa achi bute jara biratti. Sheshe hundi keessa nu kottaas. Asi namatti sin jaallata. Asi kibbo. Abola. Kuma WhatsApp. Agartuu biyya keenya dhaggeeffadha uummata keenya kabajamu agartuu biyya keenya ijoollee abbaa biyya. Abbaa jaalalaa hunda keessan abbaa nageenya warra lubbuu isaanii qabsiise biyya keenya dhaabbataa jirtan hunda keessan maqaa hordoftoota koo naannoo 300 oliitiin maqaa kootiin isinin jaalladhaa isinin galatoomfadha isinin jechuun barbaada. Ulfaadhaa warra ofii qorra keessa bulee ho'a keessa nu bulchaa jiru warra ofii aarsaa kaffalee nuti nagaa teessisaa jiru. Nu jiraadhaa waggaa kuma nu jiraadhaa wala dhiiraa wala durbaa hunda keessan baay'ee sin jaalladha tokkummaa miidiyaan akkana isinin jedha isinin jaalladha maqaa hordoftoota kootiitiin illee maqaa kootiin illee warra biyya keessaniif jechuun ana mana keessa na bulchaa jiru maatii kiyya jechuudha. Ulfaadhaa dhugaa ulfaadhaa akkasii miti niitorkiin kun qabaa jira ijoollee. Isi mana kabaira. Galatoome. Akkasitti Ulfaadha dhuga. suuraan isin kaasaa jiran Jaalladha. ijoollee suuraa fuudhaa hin jaalladha. Biyya keenya Jaalladha brother. humnoonni biyya keenya kabachiisaa jiru gaafa na biratti taa'u baay'ee nutti dhaga'ama jechuudha. Nutti qofaatanii jennaan immoo si lashi sin goona dhugaa wallahi nutti hin bu'inaa jechuudha. Leencota sin wallahi agartuu biyya keenyaati warra biyya tiksaa isin faana jiran yaadaan isin bira jirra isin faana jiran nu jiraadhaa ishee. Abshir tokko miidiyaa baay'ee takkasi jaalladha namni. Boskiina keessan buusina nan nufa bakka isin jirtan sana amaana nan dhiitina boskii wayina keessan buusina. Ni turki jiraati. Sadi hudduu keessa akkana jiru inni xallas neefan. Baay'ee takkasi. Akkasitti jirti tokkeen wallahi kun humna biyya keenya qabee dhaabaa jirudha. Wallahi billahi humna biyya keenya qabee dhaabaa jiru nama qoosaatitti hin fakkaatin jechuudha. Gaafa nasiisitti si galee wallahi kun warra biyya isaanii biyya keenya qabee dhaabaa jiru. Wallahi Kana beektuun keessan waa rabbi baay'ee takka. Hedduu galatooma. Isin jaalladha ishee maasister adama brother. I love you okay? Baay'ee isin warra biyya keenya qabee dhaabaa jiru. Warra lubbuu isaanii qabsiisanii nageenya biyya keenyaaf nageenya maatii keenyaa kabachiisaa jirudha. Isin abonaa warabaa isaa jiru kana boodanaan dhufu ijoollee. Hayi. Itti minni gaafa lollee waara keessa akkasitti jaalala keessanii torkiin deemte. Musliim hojii kee hojii. Isin amen jirtan. Turkiin nanaati nu rakkifti bar. Ai turkii keessan. Hayyee isin walumaa galatti musliima hojii kee hojjedhu isin walumaa galatti
warra biyya keenyaaf dhaabbataa jirudha. Warra ofii lafeetti cabee maatii keenyaaf biyya keenya walabummaan jiraachisuuf aarsaa kaffalaa jirudha. Warra nageenya biyya keenyaa kabachiisuuf halkaniif guyyaa beelaa dheebuu obsee qorraafaduu obsee biyya keenyaaf jiraataa jirudha. Isin mataa keenya irra nu jirtu yeroo kamuu maaliif biiftuu biyya keenyaa kate mootummaa irra jiru maqaa osoo hin taane humnoota waraanaa keessa jiru waan qaama nageessistootaa waan ta'aniif nuti akka uummataatti waraana keenya baay'ee jaalladha. Warra nagaa biyya keenyaa waan taataniif biyya keessatti hanga nagaa kabachiiftan nutti hin faana jirra. Asuma immoo wanti isinitti himnu namoota lafa akka Dika waa keessa gaariidha. Nageenya maqaa kabachiisaan isiniin jedha. Nageenya kabachiiftan immoo baay'ee nutti tola. Nagaa biyya keenyaa dhugaa utuu nan beela hin jedhin nan dheeboo